Harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota isaati afaan Oromoo qophii dhimma keenyaa kun qophii dhimma keenyaati. Qophiin kun dhimma saba keenyaa, dhimma biyya keenyaa, naannoo keenyaaf addunyaa keenya ilaalchisee beektotaa fi ogeessotaa wajjiniin marii godha. Akkuma kanaan torban darbee keessummaa tokko dhiyeessinee keessummaa dhimma Jeneraal Jaagamaa Keelloo irratti mari'achaa turre. Keessummaan keenya obbo Eda'oo Boruuti. Obbo Edoodhaa wajjiniin kutaa tokkoffaa irratti dhalootaa fi eessaa ka'anii eessa ga'an waan jiru waa'ee Jeneraal Jaagamaa Keelloo kaafnee haasofnee turre. Amma waraana faashisti Xaaliyaa sana loluu irratti gumaata isaan gumaachaa turanii kaafnee haasofnee. Bara isa booddee immoo bara Haayile Sillaasee keessa immoo waan ta'e kaafnee achuma irratti dhaabne. Amma kutaa lammaffaa irratti achirraa kaafne Jeneraal Jaagamaa Keelloo bara Haayile Sillaasee keessatti keessumaa immoo Haayile Sillaaseedhaan muudamanii uummata Oromoo irratti wanti isaan geessisan jira waan jedhu irratti obbo Eda'oodhaa wajjiniin haasofna. Gaaffii keenya irra jalqabnee kutaa lammaffaatti darbina. Ammas nu wajjiniin tura. Mee amma gara Haayile Sillaaseetii fi Jeneraal Jaagamaatti deebina. Jeneraal Jaagamaan egaa dhufanii Haayile Sillaaseetti saraaramanii booddee mana barumsaa akaadaamii hoolataatti galanii akka baratan godhame. Isa booddee ofiseera mootummaa Haayile Sillaasee ta'anii amma leetanaa jeneraalitti deemaniiru. Yeroo kana keessa akka nama loltuu tokkootti dirqama kennamuuf fudhatanii bakka adda addaatti deemanii lolaa turanii. Kana keessaa immoo lolli Oromootaa wajjiniin iyyuu ta'e Oromoonni bakka adda addaatti mirga isaatiif lolaa ture bara sana haxinnaatus guddaatus. Lola sana keessatti Jeneraal Jaagamaa Keelloo karuma isaa immoo karaa gara Baalee fanatti waraana hooggananii deemanii sochii Oromoo kana rukuchaa turanii waan jedhutu jira. Kun akkuma jirutti ta'ee immoo Jaagamaa Keelloo Oromoodhuma rukuchiisuu duwwaa irratti immoo wanti inni Oromoodhaaf hojjate, wanti inni fayyade jira bara jeneraalummaadhuma sana kanaa keessatti. Mee kana irratti uumame yaada maalii qabdi? Tokkoffaa Jeneraal Jaagamaa Keelloo garuu amma abaabayyuu akaakilee isaaniitti dhiiga Oromoon qaban jechuun dhiiga Oromoo ilmi Oromoo harki isaanii qulqulluudha. The first place. Jeneraal Jaagamaa Keelloo shaamballi ta'aniiti Yemen irra kan ture British Middle East Force kan jedhamu hojjeta ture. Yemen irra hoggaasa British colony turte Yemen. Northern South kan jedhamu turre. Amma ummanni raayyaa kan duraan Ingilizii gargaare mootummaan Itoophiyaa garagaleeti, mootummaan Ingilaandii garagaleeti, mootummaa Itoophiyaa in the caricature of British Empire restructuring go'ee uume a sort of British mandate over all Ethiopia akkasitti uumamte. Colonel Stanford, General Wingate, Harris Gordman, these are Air Force, Mal, Middleton, Court, even Robbie Roberts, the Supreme Court of Ethiopia, after Gusiture, Robbie Roberts, I'm a bossy to do it. Is Italian in David. British Akajut legal system, military system, police system, up for you to cover. Yerok about two, the British forgot what the Raya Oromos, the Ashangi Oromos did in support of them. Who got lunatic Tedros, Ummata Raya one fit English of Gaftu, Mani Raya Fazabo, Manna Shangeda, Akajut. Bakama Maicho, Yankana Ragadawe, Maicho, Yutuni, Chechao Bahar Jetura, Bishan so with Daichua, my Jetum Bishan, Antigratini, Chow Jetun Chow, so with Daichura. Anyway, Achiraga Abate Amagadi Garakobot, Azabo, Garakobot, Kombucha, Tinano Kanat, Erosana, Tedrosi for Tumsanilola, or
Plaudion faaf gaidhaman Tedros jara hidhasan oggaa warri san gargaaree warri gargaaree waraana san gargaaree Ingiliziin akka mootu godhe uummata raayyaa uummata azaboo uummata qobboo uummata ashangee turan. Ingiliziin san irraanfattee amma san gattee Itoophiyaa eega akka ofiitti akka bifa ofiitti Christian Kingdom Christian Empire jettee Itoophiyaa eega xaalaanii rukuttee baaftee ijaartee boodatti uummanni raayyaa lolannaan deebisanii edan irra kan ture British Royal Air Force ka'ee raayyaa arguta. Raayyaa fazaboo arguta. Amma raayyaa waggaa kana shaamballi ture gana wanni hin taane shaalaqaa hin taane shaamballi ture inni ergama. Waggaa ergamu matsafa kana olaalte Injustice in Africa kan jedhu kana Colonel Harris Gordiman tu barreesse. Colonel Harris Gordiman British Royal Air Force head Eden kan ture ture. Maal jedhe barreessa ethnic interest and the royal loyalty collide jedha peejii kunooti. Fuula 87 irratti waan inni jedhu the meltdown of the empire, the collision of ethnic interest and royal loyalty jedha akkasitti barreessa. Jeneraal Jaagamaan waggaa dhufu maal jedhee waraanni humna lafaati infantry division kana geggeessee dhaqee shaamballiidhaa garuu shaalaqaa ajaja. Sila shaalaqaa kan ajaju shaalaqaa xoorii ajaja. Inni shaamballi ta'e shaalaqaa ajaja more than his capacity because of his military capacity. Amma waggaa achi dhaqu maal jedhaa namichi kuni waraanni bakka kanaatti si lafarraa lolaa. Ani rooppilaan dhufeen asirraa rukutaa jedhanii kaartaa eega baafataniin booda Jeneraal Jaagamaan no ummanni raayyaa ummanni azaboo ummanni ashangee akka jirutti galee mana ta'aa jira qulqulluu harka isaa hidhatee mana ta'aa jira lola wayituun barbaadu wanni rooppilaan ummata raayyaa fi azaboo irratti bu'uuf hin qabu jedhee jaratti riippoortii barreessa. Riippoortii sun dhaqee hidhateeti Dajjaalmash Lissaana Worq Imbibal kan jedhan kan naannoo Tigraay waggaa san bulchaa ture Dajjaalmash Lissaana Worq Jaagamaa ዘር የተጠናወት ስለሆነ የወዳጅ ሀገርን የእንግሊዝን አየር ኃይል የሚያታልል ኢንፎርሜሽን መረጃ ስለሰጠ የራያ ጋሎች በአውሮፕላን እንዳይደበደቡ አድርጓል ይያረቴት Dajjaalmash Lissaana Worq ንጉሰት በሬስ ንጉምና Dajjaalmash Lissaana Worq kan ittimesan ፈቴት Jaagamaa ያም ለእንግሊዝ ጦር ኃይል ከኢደን ለመጣ የእንግሊዝ አየር ኃይል ምን መረጃ ነው ሰጠው የናን አይ ግማይነቱ ወይ ጃኖይ እኔ ያልኩት ባዶ መሬት አትደብድቡ ቦምብ ገንዘብ አለው በገንዘብ ጥቅም አለው እና እኔ ሽፍቶቹ ያሉበትን ቦታ አሰናድቼ እስከማቀርብ ድረስ ዝም ብላችሁ ጋራውና ሸንተሩን አትደብድቡ ነው ያልኩት ይላል ጀሪ ለቀኔ ረተኒ አመስ ደብሰኔ ረተኒ namichi kun hin amanamu namni galee mana taa'aa waaqarraa holaallu namni waraanaan deema wanni kun attamii jennaan lakki nama gabaa dhaqu laaltanii ummanni oromoodhaa gaandumaa eboo qabatee gabaa deema nu barbaadde page by page garrii dittuuyyu itti deebina yeroo biraa page 67 to 83 yoo dubbifte kunooti qabatee Jeneraal Jaagamaan akkasitti ummanni raayyaaf azaboodhaa boombi'aan akka rukutamne godhe. Kanyaalmash waaseun bu'a isaanii irratti ilma isaanii daa'ima kan turan hoggaasan Jaagamaadhaa gadi amma lubbuu ammaatti jiru matsaafas barreessanii turu amma bu'a isaanii irratti kan dubbisan laaluu dandeessu. Raayyaa hizbi daanoo bassaachuu bilaaትና ሩህሩህነት ነው jedhanii dubbatan. Kanaafi Jaagamaa keelloo waa'ee raayyaaf azaboo irrattis namni dhiigni tokko dhangala'an. Baale kan jedhamu more modern, the recent now. Baale irratti in the 1960s waraana keessaa baasanii shakkan hin bir'atan lukufni hin bir'atanii Jeneraal Waldasillaasee Barakaa, Jeneraal Jaagamaa Keelloo, Jeneraal Takaste Habtuu Tigree nama turan 3 of them were suspected of mutiny. So maal godhanii Jeneraal Dirasee Dubbaale Aklilu have told
Yeroonni kuni from military post to the civil post transit akka ta'an godhaadha jennu gusa gorse. Gorsinaan jeneraal Takaste Habtuu achirraa kaasanii Tigraayitti akka civil administrator godhan. Raas Mangashaa kaasanii Arsii geessan. Raas Mangashaa siin shakku turanii Arsii geessanii Arsii irraa immoo kaasanii Sidaamoo geessanii hawaasa isatu uume by the way. Damoo danda'oo hawaasa kan jedhamtu kana Raas Mangashaa Yomute yeroo Sidaamoo bulchaa turan godhe Arsii irraa eega ka'aniin booda. Jeneraal Takaste Habtuu fi jeneraal Damaa Keelloo, jeneraal Waldasillaasee Barakaa, Catholic very fair minded Guraagee, Catholic general isaanis xorqonni keessaa baasanii Baalee akka bulchan godhan. Achirraa kaasanii jaagamaa ergan. Not to benefit jaagamaan akka military army keessaa bahee military support akka arganne civil post aan kennanii. Ani wotaadara humna waraanaa keessan ture. Maali waraana keessaa na baaftu jennaan ay የወታደርነት ማዕረግህንና ወታደራዊ አቋምህን እንጠብቅልሃለን ለጊዜው ግን ኦሮሞ ስለሆንክ ባሌን ሄደህ ማረጋጋት አለብህ ያኔ አካስ ጎለኒ ኤርገን ጋፈ ኤርገኒ ወጋሰሪት ሶማሌኒ 5 star grande somalia kanjamu 5 star nfd northern frontier district which is now country under Jimlat Ogaden kan jamu kana Qallafo, Warder, Jijjiga, Mal kan jamu kana walitti qabate under Ethiopian territory kan jiru kana French Somaliland jechuun Djibouti Hargeysan immoo Oggaasan British Somaliland isa turte Hargeysanii fi Moqaadishoon Italian Somaliland Hargeysan immoo British Somaliland jedhamti kun walitti makamte already the state of Somaliland created turte out of the creation of this carved out of Hargeisa the British Somaliland Italian Somaliland Moqadisho akasi amma marqaatti amma northern frontier district end of digout kun Xaaliyaanii jala ture kana walitti amtee gaafa Xaaliyaan so called independent under Shermarke who was a Catholic Somali the first president Shermarke in isa jalatti Xaaliyaanin mogziti keenyata mootummaan harkaan ba'u jette ashaangulliitii wayii gaafa Shermarke jalatti umtu NFD Keenyaaf kennite Ogaden Itoophiyaaf akka goote French territory and Jamusun territory of Isa and Afar kan jamu Djibouti achumatti hafte so grand oni share market mal base 5 star baafate urji shan baafate grande Somalia talaqitu Somalia kan Somalia gudditti kan jiru baafate so yeroo waaqo guutuufa Adam Jiloofa waaqo guutuu Lubo not the other waaqo this is a Guji guy Arbanya warri kun iftari bu'i falama warri kuni gaafa baaletti lafti qalaadi naa buutu jedhanii Gojjaam irratti feelii goe Paris Bichana Moota achi keessa especially Narjinnaawga Quila Maariyaam Martoola Maariyaam warri kuni naannoo kanatti lafti bal'inaan goot marii jedhamee qabama ture naannoo Bichanaa fi Mootaa kanatti lafa kanarratti qalaadi buufna jennaan Gojjaam ka'anii jaagamaa keelloo shaalaqaa xoorii tokko ajajee dhaqee achirratti xoornatu በመንግስቱ በርሶላ አይደለም jedhee itti mee nugusaan እሳቸው የፈለጉት ደጃዝማች ፀሐይ እንቁስላሴና ፊቶራሪ ደምስ አላምሮ እንዲነሱ ነው የጠየቁት እንጂ ንጉሰ ነገስቱ ነን ባንዲራን አልተቃወሙም እንጂ ጣቄ ወረ ንጉሳት እርጋ ካነ ኤርጌ ጎጃ ዱር ከተምን ክናም ቢስጃገማ ከሎ ገሮት ባሌራ ካሰኒ ቡልቺንሰ ባሌራ ካሰኒቱሞ ለክ ዱረ ጎጃሚ ከይ ኦኬ ጎጃሚ ከይ አችራ ካሰኒ አራሰኒ ጣመሞ ወለጋትሞ አከኑ ማከይ ቶኮ እሻንቅላ አመስጀው ለማፋንሞ አዲስ ግብር ያኔ አርተኒ ወለጋራት ቦታኔት ወለጋራት ግርግሪንካ ኢሰረት ሻለቃቱ አጀጀ ከነቅ ኢሰቱሬ ለማን ይረቱ ማን ግብረስ ሚትረኮን ሳቲ ወራ አጭ ቡልጭቱ ረኮ ፊዴ ወራ አጭ ቡልጭቱኒ ፍትራሪ መኮንን ደስታ አጭ አከ ፍትራሪ መኮንን ደስታ ብሪቲሽ ኤጁኬትድ ተኤ ኬንያት the vast territory of Oromo land ቦራና ካንጉርጉራቴስ ሶማሌ ወጅኒ ቶሎራና ኬንያ ወጅኒ ወሎራኑ እንደንደኙ የሚፈልጉትን ለኬንያ ለጆሞ ኬንያታ ሰተን እንግሊዝንም ሳናስቀይም ጄት ኡመተ ኬንያ አመጣናውኒ ገውት ኡመተ ወራ ቦራና ከናፊ ኦርማ ወረጃን አከዩት ፍራሪ መኮንን ደስታ ጉርጉራቴ ሰክሰስፉሊ ሰኔችንታን ዱጉፍኒ ወራና እንግሊዝ ቲቪ ወራና ኬንያ ቲቪ ኢትዮጵያ ጅዱ ጅሩሳን ዋን ፍራሪ መኮንን ደስታ ዋን ቀበኔሴ ወለጋ ፍራሪ መኮንን ደስታ ዲከናኒ መኮንን ደስታቸው ደቁ ቢዮሊን ዳይ ummanni wallaggaa rakkatee bahuu galuu dadhabee achirratti ammas shaalaqaa xoorii tokko ajajanii jeneraal jaagamaa keelloo ergan maal barbaadu jennaan
akka tasaa ture even thanks to him Dajjaalmaaj Darajjee Mokonnin he sided with Jeneraal Jaagamaa Keelloo. Dajjaalmaaj Darajjee Mokonnin Bishaaw isaan warra Bishaaw santu Afalugus Bishaaw santu wanni boojee Wallagga boojee dur. Amma namichi Ormaayidii ta'e Darajjeen kuni nama Wallaggaa wajjin sympathize. Unfortunately he was killed at Abbaay Coomman by the army of Imroo Ibsaa. Governor Awraajjaa Horroo Guduruu kan turen booda Sas Nugusee Faantaa turashane. Anyway namichi geeroo isaatti amma inni axxaarii komitee sana qanii Jeneraal Jaagamaa Keelloo Dajjaalmaaj Darajjee Mokonnin inni Bayyana Abdii Olaanaa Abbati warra kana ta'anii ta'e Wallaggaa chiggir mindinoo jedhanii anni sana axxaarii Jeneraal Kabbada Gabree Gaalloo isaan dhaqanii dubbii kana qulqulleessinaan Jeneraal Jaagamaan maal jedhani namicha biyya bulchutuu biyya balleessaa jira jedhan malee gooftaa kiyya nugusa gibira sin gabbarraa baandiraa Itoophiyaa sin fudhannaa waan jedhan hin qaban jedhan akkasitti Wallaggas dhukkutamarraa akka hambise. Achirraa ka'eeti kan namichi kun dippiloomaatiin isaa gaariidhaa uummata qabbanaa isaa waraana ka'uuf malee biyya teenya busheessuuf ka'e hunda waan nagaan akka dhumu waan go'eefi civil administration posting kennaaf jee Baaleetti shoome. Jeneraal Wallasillaasee Barakaa kaaseet Jeneraal Jaagamaa Keelloo Baaleetti erge. Yeroo kanatti Sumaaleen 5 stars san kaaftee lolaa turte warri Waaqoo Guutuufaa warri Waaqoo Luboofaa warri Adam Jiloofaa warri Fitaraadii Bu'ii Falamaafaa warri Huseen Waadoofaa kun hundumtuu qalaadii jibbanii waan turaniifi malabbaata gurguddaa waan turaniifi lafti kan isaanii turteefi warri Abbaa Jabal Abbaan Shaafaa baay'eedha warri kuni warri balabbaatonni achi kun hundumtuu qalaadiin hin buutu yaani waan lolaniif. Of course, it has very good national value because they did not accept the land tenure system and the measurement of the land because left tirfi yani bodo bala wala taiba roba tibetarist mare akkas yani hiruf turan. So the Bale area movement package in jettan kanatintani it had all kinds of shortcomings, weaknesses and misunderstandings. Pan Oromo national standard in Turre. It is a feudal patriotic movement based on land interest and against the Qalad Mataya 1956 is 1942 the first Qalad Ethiopia the coast of Ethiopia 1956 the second drastic land measurement 40 hectare and Gashano Kanjo Kanankani Shah was already decimated then I started Bali and Gojam. Jimma was already conquered, Ilubaba was already conquered, Harar was already belongs to us. Grew up the Gabriel 3,621 Gasha, one family, Masfin Burru, Marit Burru, the Ikidipa leaders. Ikidipa means the Ethiopian Christian Democratic Party, yani Nano Marabeti, Manzeti, Lolaturani, Chitruan Sanjetura. So when you could accused listen, Umame, listen of Gamuja, Gamana Karateti, Wako Gutu, Kanawameti, Atilma Biyat, Biyake Buchinagar and Galijet. Balambaras je Mikitil Warada Gash. Lieutenant Administrator of a sub-district Gode, a genuine feudal title, Balambaras. Kenisi Sebi, Wako Gutuna Gada Kagalugode, Wako Lubosa Kagalugode, Hussein Wados Balabatmansa Kahugode, Taribu Ivalamas Balabatmansans Akagalugode, Getacho Damika El Kanjan, Ilmabu Falamaitura. In the Parliament, the first native Bale person, the first ever, Kanyalmach, Abdul Qadir Ganamo, Getacho, Haila Mikael, Ftaribu Ifalama Kanatu, as far as Christina Kase, Fitorari Olda Mikael Jane. The true name of Fitorari Olda Mikael is Fitorari Bui Falama. And he never ever Namni Parlama Bale Kesa. Parlama Ethiopia Galembe. Arsius were considered as secondary citizens, totally out of Ethiopia. Gibrah Male, Lafam Male, Mbarbada Manturan. The first ever in the history of Bale, native Oromos, 2 people were elected to the parliament, opening a new era in the Ethiopian history. That was Getachew Wolde Mikael, which is the son of Tawaribu Falama, and the Kanyalmach Abdul Qadir Ganamo. That was thanks to Jagama. Never in the history. Kanara Dildila Arsifi Wabiret Yaret, Lagawabiret, Arsifi Bale for the first time.
nama meeqatu murshee dirree Sheek Huseen muuda hoo deeman lagatti dhumaa ture. Dildilli sun ijaarameet ummanni Arsii, ummanni Baalee nagaadhaan asirraa ka'ee muuda kan jedhamu biyya Sheek Huseen bakka amantee ummanni bal'aan itti inni akka Lubbii Gabri'eelitti itti amanu san jaagamaa keellotti ijaaree namni nagaadhaan dhiqicharra akka jiru godhe. He built 60 schools. Ethio-Swedish Elementary School Building, ESBU kan jedhamu namichi jaallataa jabeessaa kan jedhan tokko. He was a Catholic educated guy from Wallagga. He went to propaganda fide amma Urbana University jedhama Rome keessatti abbaa Tsaggaayee Qananii. Dr. Tito Leeppisaa. Namichaan siin jedhe kana jedhaniit Dr. Tasfaayee Dabasaay. Later EPRP leader and killed, assassinated. Isa ta'aniit propaganda fide dhaqanii hoggaa galan namichi Oromtichi kun nama Wallaggaati. ESBU Elementary School Building Unit under SIDA, Swedish International Development Agency. Jalatti hojjechaa kan ture, ofiin isaanii tagbaaree bira ture, poolisii Xaqilaa Maariyaa Kaasaanchis jechuudha. Jaagamaa keelloo warra san inni go'an namicha Wallaggaa san amman du'e nafsee isaa maaru isaa hojii ol qunnaman 5 schools were built for the first time in Bali. Dajjaajmaaj Daglaa minaamtee jedhanii ijoolleen Amaaraa bakka itti baratu malee no school at all. No school at all. Of course, that Gurage general, Selassie Baraka, was too very fair-minded, very godly person. He was too, but he just short-lived. Administration for 2 years to what today? Jalmach Matamasilasi and Chikani Lake, Matamasilasi never built a single school. He built churches, more than 20 churches in a Muslim land. Jalmai Matamasilasi. Canada Jagamanake, not a single church was built, of course. Not a single mosque was main unira amanten private ira kan ummataati haymanoota gillino kan jutani waan ka'eefi jaagamaan waan akkasiin je schools bridges ijaar ummata irratti namni amma qorri baalee qaaniiti jaagama gaariin hojjatte nama afaan keenya ndulchu jireenya keenya keessatti nama afaan oromoo dubbatu reefu argine mee nama keenya nama tokko moof biraan hubuusii jaan ummanni baalee hidhamee rakkataa ture jennaan nama barate naa fidaadha jedhanii jennaan maal godhanii matalaqa ayyala baatii kan nyaan durata addara keessaa kan bahe ture isa fidan matalaqa ayyala baatii kun abbaa kun gurbaan maleencoo ayyala baatii ammoo true name is matalaqa ayyala baatii jedhamu amma matalaqa ayyala baatii kana finnaan namichi literate dha waa barreessuu hin danda'a maal hojjechuu dandeessaa naan ani wattaaddaran ture wattaaddaratti hunda deeftanii biyya kanatti naannoon dhaladhee guddadhetti gannaalletti hojjechuu danda'e jennaan. The first Oromo head of prisons in Bale, Matolaqa Ayyala Bati, Jagamaa Keellotu shown. Before that, never an RC person was appointed to any government post in the history of Bale and RC. Never ever. Now, akkasitti Matolaqa Ayyala Bati, the first Oromo speaking native RC Oromo from Bale to become prison administrator. Never ever in the history of Bali. Never ever in the history. Bali RC Kesat, for the first time, Kanyalmai Bakala Ogato Kanjanamu, Durbi the Jalmai Salu Difae Fudet, he became our Raja governor. Kanum in RC, never ever. They are considered as secondary citizens. Akashawa Kanale, Makadi Dirate, Kabada will the Mikhail Reso, Malo Tate, Kanyazma Mintat. No, not in RC. No. Bara Jagama kunitae. Kanafi Jagaman baale rukuchise kan jam, ropila rukuchise kan jam kuni chubbuudha. Soba. I'm 67, namni sobaandu. Anam moggaa 67. Namni sobaandu. Waaqaf lafa waaqa biratti waan qabattee qabaachuu qabdu. Amma bara Haile Sillaasee irraa darbee bara dargii immoo keessa waan ta'e bara dargii haa ta'u bara Haile Sillaasee haa ta'u hin beeku baruma ati keessa turte bara warraaqsaa sana keessa waan ta'e tokkos immoo ka'ee Jeneraal Jaagamaa irratti koomeen dhiyaatu jira. Yooduma kana immoo YouTube irrattis immoo ba'aa ture akkuma interviewun tokkollee kan ture Armeenii Konoreel Haayiluu Raggaasaa
waan tokko dubbatanii turani ala sana Oromoonni walii galanii kakuu walii galanii walii kakatanii dargii irratti duuluudhaaf jedhanii eegaa jedhanii mari'atanii booddee jaagamaa keelloo iccitii sana dhaqee baasee Jeneraal Taaddaseedhaafis Koreen Haayiluu Raggaasaatiifis warra biraatiifis du'a isaaniitiif qabamuu isaaniitiif jaagamaa keellooti kan kana godhee wanti jedhamu dubbatamee ture. Ammas nama balaaleffachuudhaaf miti jaartiin ala sana dubbatanis hayyuun sun amma natti fakkaata du'aan boqotaniiru. Jeneraal Jaagamaanis immoo kunoo du'aan boqotaniiru. Jarri lamman iyyuu fuula Waaqayyoo jiru amma. Garuu wanti sun nama keenya keessatti deddeebi'ee jira akka cubbuu Jeneraal Jaagamaa godhame tokko keessaa immoo fudhatamee kan bara dargeetti dubbatamaa jiru isa irratti immoo waan beektu qabdaa mee gabaabumatti. Jeneraal Jaagamaa keelloo garuu tokkoffaa gaafa Jeneraal Taaddasaa Birruu Camadaa Boruu Baqqala Urgeessaa nama Arsiiti miratiidhaan galani Boolee Flamingo Hotel kan jedhamu bakka qoxoriinsa 29 itti naanna'u baas Ambassaa Autobus number 29 bakka itti naanna'u irratti manni horiin bu'ee manni sun kireeffamee fi walgayii gaafas baga nagaan galtan jedhame irratti Jaagamaa keelloo garootii fi qees guddinaa tumsaa caalaa kan horii baas kan gaafas sangaa qale namni tokko achiin ture gooftaa kiyya. Gaafa sangalaniituma gaa dubbiin walirra oolee Jeneraal Jaagamaan achi deemanii shaalaqaa Kiroos Alamaayyoo Idgat Bahibrat Taqlaa Imamraa Halaafii kan ture nama Tigreedha. Eerboorni keessaa ba'a Adaamaa ture Jeneraal Damsee Bultoo wajjini. Inni yaame Jeneraal Taaddasaa Birruu. Isin nama beekamoodha. Idgat Bahibiratiin kun amma xiqqoosii raafamaa jira. Ijoolleen EPRPdha zamachaan kun yaangii kana katamaa keessaa baasuuf kana godhe malee dargiin biyya uummata bu'aa buusuu fi miti jettee labsaa jirti. Rakkoon jeeqamni tokko Idgat Bahibiratii keessatti uumamaa jira. Kana biyyarra deematii naannoo isin dhaga'u ispeeshaalii naannoo Shawaa keessatti maaliif dhaqanii namni kun akka tasgabbii horatu hin goone jennaan tole jedhanii gaafas kan ture Taayyee Badhaadha. Turan paarlaamaa turanii dargii keessatti xaqlaallaa agalgiloota ganyan jes armseetiif wanni hojjetu. Kidaanee Faajjii, Taaddasaa Birruu, Haayiluu Raggaasaa, inni jaarsa amma wayyaaniin ajjeefte kana. Jaarsa Ambootti du'an kana. Kafanaa. Daraaraa. Obbo Kafanii. Daraaraa Kafanii. Jaarsa Amboo Awraajjaa Xaxxitaa Shuumii turan tokko Warquu Waaqjiraa kan jedhaman. Nama gaarii tokko ambo silaa kan gubattu dargiin gubuuf ture ambo gubannaa irraa kan dhoowwe Warquu Waaqjiraati. Isa jedhaniit Kumsaa Lataa jedhaniit Guddataa Nadhasaa jedhaniit warri kun warra Ambootii warra babbaratanii kana jedhanii laandirooverii sadiin kaasanii shanan Daannoo Baakko Geedoo Ijaajji Shobokaa Giinci Gudar Olonkomii Jalduu Gindabarate Uggaasan xiqqoo ishii girgirrii wayitu ture kana dhaqanii Adaa Bargaa Meettaa Roobii ol darbanii Qacama Baabultoo achirra gadi godhanii Addis Alamii yookaan Ejeree jedhamtu kana godhanii Mannaagashaa jedhamtu tana holota kana keessa godhanii ijoollee biyya keessa nama utuu hin baratin isin barsiise biyya keessan barsiisaa mana caccabe gargaaraa jedhanii Jeneraal Taaddasaa Birruu akkasitti Jeneraal Jaagamaa wajjin hin deeman yoo galanii ilma isaanii ilma shaalaqaa Xanqeessaa Keelloo dargiin ajjeesa hoggaa galan. Dargiin osoo reenfa oowwachuu hin qabne namoo reenfa isaa karchallee fi OEU Tsifat Beet kan jedhan jira. Karaa kaftanyaa asuusitti xiit faabrikaa irra gad darbu tokko jira. Namoo achitti reenfa isaa gatanii itti himan. Shaalaqaa Xanqeessaa Keelloo obboleessi Jaagamaa Keelloo hangafa isaati. Cilluma ta'a. Inni mangistirraa xurataan qabu. Wanni hin qabu matarasii tokkitti qaba qeesaa ta'a. Takkumaan nugusa biras dhaqee xurataa naa kennaa jedheen beeku.
shumatas barbaadeen beeku dargii Haayile Sillaaseet umattuma kameen beeku inni qeetuma galeetuma taa'e. Amma shaggarsituu beeka. Mootummaan mucaa koo nama ajjeese nama jechuuni Saqqeessaa keelloo garoo godaanaa namoo akaakayyii isaa jagna san kan mootummaa Seentiraal Oromiyaa uumuuf carraaqisaniin itti baase akka isaa jagna naa ta'e jeeti. Amma mucaa reenfa isaa achitti gatanii ciisuu shaggarsituu beekaa mucaa reenfa naa fidii jedhaan. Jaagamaa naqee reenfaa oo fuudhu የጸራ ቤተኛ ሬሳ ለቃሚ ያደረገ ማን አንተ ራስህ በአይነ ቁራኛ ነው የምትጠብቀኝ የናል ጃጋማ ኬሎ ሚሊታሪ ፖሊስ ቱራን ጋፋዛች ካን ቱራን ቀኛልማ ጨመዴ ለማ ወሎራ ጋፋዛች ካን ቱራን ወኒ ማሃሪ ዮሐንስ ካን ጎጃሜ ኤክስትሪምሊ ሪጂናሊስት ዳ አጥናፉ አባታ ወጅነኒ ቀባ ኢንስ ቀባሜች ሮጭ ጉዳይ ሚኒስቴሪ ኬሳ ከነረሞ ቀኛልማ ወልደ ሚካኤል ቦሩ ካንጃን ባለባታ ከራኖ ወኒቲ ከራ ኦልድ ኤርፖርት ከናቲ ኢሳንስ ቀባኒ አች ቱራን ጃጋማ ኬሎ ሂዳ ጋሊ አችት 6 months one namicha historian isan maqasa enyu tagla tsaadi makuriya haji ulala warra kana tani achi tunan by the way ani rosanatti inquiry commission yollorab liyu mirmara commission kan jamu kes dr barakat ab tamari barata sawanan tureb gale baro tumsa nama baayera anyway more than 100 something people achi kesan ture access to government information kaman ture gana edget berarti indemne taklay member jalan deman ture bole dalam basa stay kan yang boma jinin wonder case madaba male shagar kesan ture I had really ample chance to have all this information kana ake gafat ngeti wariam wasi ta'e kan manadati nu basa jagama kello wan ta'efi galatan olo fin jira anis ake gafat namni gafatu dibe malvin obboleettiin duute Saqqeessaa keelloo legal status hin qabu namni isa gaafatu turre. So warqu abbadoyyoo kan jedhan ilmi abbadoyyoo amigaroo tokko ilma usiilatiin jira. Inni agar fikir tiyaatir kan jedhan bira taa'a mana qabaa achi dhaqeetan warquu hin ta'e jenna. እኔ ራሴ እስር ቤት መግባት አልፈልግም እና እንጂ እሺ መኪና የለኝና አድርሰኝ ኦልድ ኤርፖርት አድርሰኝ ከዛ በኋላ እኔ ሚሊተሪ ፖሊስ ገብቼ ጠይቃለሁ እንጀና አቺኒ ሲንጋው ልጻጭ ሆስፒታል ብራተን ሲቡሳን አንጂ ልጻጭ ሆስፒታል ጀቹን አይ ቲንክ ኮል ጦር ኃይሎች አማነት ተፈካታ ገረልት እንደቆ ጋ እኒ ጀጣባዲና አንጂ አንተ ኮ አቺ ቱሬ ኤኒዌይ ሰገደ በርቴ አጉስታ ሸሚዝ ፋብሪካ ጋራ ሶዴምቱ በኮመንድ ጃጋማ ኬሎ ቲቪ ማን ተገለ ጻዲቅ ማኩራ ኦላላ ሃጁላንስ ኦላላ አይ ዶንት ኖ ዋይ ቦዝ ኤንድ ዲን ጄ ጃጋማን ኦጋ ከራ ሂዳ ጅራው ጋ ጅራል ሃይሉ ታደሰ ብሩ ሃይሉ ረጋሳ ዮዴማኒ ኢሳም ማን ሄዳ ቱራን አቹን ቱር ተክማው ሜታሮቢ ጋኒ ኦካ ወለቆ ጋኒ ኦካን ሺኖ ጋኒ ኦካን ቀኛማ ባቡልቶ ጋኒ ኦካን በርጋ ጋኒ sangaa qalanii nyaatanii kakatanii wajjiniin deebi'anii gadi dargitti cubbuudha kun. Jaartiin ilmoon jalaa du'e addee fooliin ilmoo isaanii jalaa du'e aaranii waan fedhan dubbachuu danda'u. Namnis waan oduu adda addaa itti himuu danda'a. Gaafas wajjin haqee waraanni sun kan hin baafne ta'uusaa beekee wajjin kakatee wajjin taa'ee Haayiluu Raggaasaa Jeneraal Taaddasaa Birruu Kabbada Buzunash fa'aa wajjiniin wal argee mari'atee dubbiin akka isaan hin beekne akka isaan hin baafne beekee kan biraa deeme shaalaqa Abbabaa Gabra Maariyaam to save his life. Malee jaagamaa keelloo garoo mana aaddee foolii seenee ijumaa wal arganii beekan jarri kun lamaan. Jaartiin aaraa waan qabaniif Haayiluu Raggaasaa very good sabboonaa Oromooti garuu hin jarjaraa. Mangistuu akka jaldeessatti lakkaa ogaadha waan tokko nama bira jira garuu well educated dha sabboonummaa isaattis jabaadha garuu mangistuu kana akka warra Amaaraatti immoo kasareetti akka jaldeessatti lakkaa aareet egaa Haayiluu Raggaasaa kan ittiin ba'e baajii tokko Itoophiyaatti qidham kan jiru dargiin baase. Again Mangistuu Hayilamaariyaam Haayiluu Raggaasaa baajii tokko waan turaniif xoor firdi beet daanyaa pirezidaantii godhee shoome. Achuma deebisee baajii kana gurgurii jedheen. Jenna Haayiluu maal jedhanii yoolloos biraa የደርግን ባጅ በመቸርቸር ህይወት ለማዳን አይቻልም ጀራን አናቱ ሲንጀዴ አትካሚ አና ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር ፊንጀራ
Tafari banteen tafari miti eenyu maqaasa amaan andoomit ol aanaa ture amaanaa taanii mangistuudha isa taanii axanaafuudha namichi powerfully ture axanaafuun baay'ee eenyu mangistuuni indida hailuun by the way very stubborn and very fast judgmental garuu sabboonummaatti namni isa ga'u jiru dhiira amma dhaqee irratee inni jalaa dinnaan baay'ee san gurguru jedhee jaldeessa kana na ajajaajee hailuun jira bira dhaqee amma baana sa'aatiin ammaa jedheen warri biraas intellectualiin Oromoos turanii yoo isaan amma ba'an uummanni Oromoo wajjin ka'aa kan jedhu waan akkasii dogoggora baay'ee ture akkasitti lubbuun Haayiluu Raggaasaas akkan taa'ee dabartee kan ganee qabsiise immoo nama biraati. Kan ganee wajjin bahee kakatee qabsiise warruma Baalabbaat obboleessa Baalabbaat achi obboleessa Maammoo Sorsuuti Asaffaa Sorsuu jedhama. Anyway amma jiraan jiruun beeku nama meettati warri ijoolleen meettaa kan ageessu kan hundumtuu quba qabdi. Nagashaa Awraajjaa erga Tibireetii keessaa bahee man Nagashaa Awraajjaa mareessaa ta'een jira. First hand information qaba akkatti du'anis akkatti qabanis nan beeka. Kanaafi Jeneraal Jaagamaa Keelloo taraa Nacirabaashii taraa horii ammalaalashii ta'ee a dignified general coming from a very wealthy and respected Qalluu family. Kunoo Haayiluu fi Jeneraal Raggaasaa asiin baanii jedhee nama jiru gaafadhu warri gaafas Jeneraal Taaddasa Birruufaa geggeesse tarrafa qadiidaa gonfaa kun odii jira telefoona isaan si geessa gaafas Jeneraal Jaagamaa Keelloo barga gahee Addis Alamii yookaan ejeree gahee jedhiiti gaafa kan makiinaan chaggarii fuudhee ejereen gahe ejereerraa adaa bargaatti ol qajeelii bargarraa meettaa gahan makiinaa saniin fuudhee kan bahe ilma qadiidaa gonfaati is a living witness DC jira bilbiliiti gaafa Jeneraal Jaagamaan hoggaasan mana hidhaa turan military police, sorry, old airport, military police, MP jedhama. Military police jechuudha. Achi jira wotaaddarati nasra'aatii balleessa itti hidhama. Never at all Jeneraal Jaagamaa Keelloo jarjaran jaalatanii Maccaaf Tuulama founding member, the first founding member of Maccaa Tuulama. Turanii kanatti aansanii ka Gincii jalduu iska gindabarat mangastiraa dirijit kan jedhu uumanii kun Alamuu Qixxeessaa labsee isaanii Amaaruu hin gadda inauguration OLF gaafa alaabaan adda bilisummaa Oromoo jalduu fi gindabat dhaabbatu Jaagamaa Keelloo wajjin Jaagamaa Keelloo eenyu Walda Goorgis Girmaa Walda Goorgis Pireezidaan Girmaa Walda Goorgis nama baay'eetu ture Alamuu Qixxeessaa Kabbada eenyu Damsee Kabbada Sardaa Mulugeetaa Moosisaa Baqqala Bokonnin warri kun sananii Shawaa OLF Committee Central Oromiyaa Representative waanii gaafa alaabaa biyyatti dhaaban Jaagamaa Keelloo gaaf tokko wajjin hafeen beeku. Of course, he sought the Oromo solution within the Ethiopian state formation. Whatever the case, Ethiopian uumamtee jirti. Uummanni Oromoo roolii guddaa taphate uummata Itoophiyaa uumurratti ammas Itoophiyaan gurgurannu Itoophiyaa keessaan baanu nuutu uummata bal'aaraa Itoophiyaan keenya kan jedhu qaba wanni. Of course, he never made mistake. He never make mistake. Like akka geetinnat ijoollee baadiyyaa fa'aa Orthodox Oromo Liberation Front jedhanii waan biraa atakaroo OLFin kan naannoo tokkooti jedhanii waan akkasii illee uumeen beeku. Never. Akkuma Itoophiyaa tokkotti uume all those Oromos who see the solution of the Oromo issue within the Ethiopian framework should not be incriminated. There are millions of Oromos who look to that kind of solution. Jeneraal Jaagamaa Keelloo duwwaa miti. Nama baay'eedha namni Oromoo ta'ee Itoophiyaa tanayyuu teenya Itoophiyaa kana keessatti biyya wajjin Hailee Fiidaa the most educated person sought a common solution to the people in the empire state of Ethiopia through class struggle and the socialist reforms. Not only Jaagamaa. Many brilliant people sought that. Many brilliant people. Asaffaa Fayyisaa was slaughtered by the Derg to the last minute. Gabayyoo Firrisaa from Wallagga was slaughtered the pretext of being a Trotskyite. He never abandoned Ethiopia and abandoning. Why Jeneraal Jaagamaa Keelloo has to be incriminated for choosing an avenue, a solution to see into the Oromo problem within the Ethiopian country or empire framework. If that is a possibility, that's not a crime. Such a notion, thesis, or ideology should not be a profane or a kind of criminal mentality.
an independent Oromo state, Oromo within Ethiopia to have a common solution with others, or Oromo out of Ethiopia and create another union with Kenya or Somalia. It is a choice that Oromo people will determine if they are given the opportunity to cast their vote. Kana Jagaman, Kopaan Turre. Many leftist Oromos have contributed to such an ideology of seeking Oromo solution within the Ethiopia. As such, is an Ethiopian hero plus an Oromo hero. Kanarra, he never killed Oromo. Balit na manajjem, Raya Mazawot na manajjem, Shawa kesa deme na manajjem, Gantu Smith, no single evidence, no single evidence. Jagama Kello Garo throughout his generation, from his mother's line, from his father's line, a reputed, dignified Kalu Gada family. Kana kesa alate, Jagnat Elole Asgaye, Makansa Guddate, Kanaf, acclaimed by both Ethiopians and Oromos who have got healthy mind. Baay'ee galatoomii obbo Eda'oo yeroo kee halkan walakkaadha kan haasa'aa jirru irribarraa si dhaabetan haasa'aa waan hin quufamne kana haasofnaa asirratti hin dhaabnu fuula duratti sitti deemna akkuma sada dubbanne akkuma beekamus Oromoon saba seenaa guddaa qabudha saba baay'inaanis immoo saba guddaadha saba kana keessa namoonni adda addaa beekaman adda addaa yeroo adda addaa hin ka'u hojii gaarii hojjetu akka namummaa isaaniitti immoo hojii gaarii hojjetanii cina hojii gaarii irratti immoo hir'inni jiraachuu hin danda'a namummaa isaanii nama warra har'a jiru keessattis wanti kun hundumtuu jira waan gaariin hojjannaa hir'ina immoo hin qabna kana akka jirutti fudhachuu qabna waan amma maqaa namoo adda addaa kaaftee seenaa adda addaa kaastee waan dubbatti irratti kana kan irra barachuu han danda'e hir'ina jabeenya nama keenyaas immoo ilaaluu qabna hir'ina nama duwwaa ilaalle yoo hir'inni jiraate iyyuu wal abaaruun ulfina orminuu kennu nu nama keenya dhuwachuun isal tokko tokko hin mul'ata waan kana irratti sigaa dhaloonni itti dhufu dhaloonni fuula duraa itti yaada hin sirreessa waa irraa barata jedhetanii abdii qaba fuula duratti immoo namoonni biraas namoonni keenya jiru sidammaa Hayilee Fiidaa kaafteetta ana akka kootiyyuu waa'ee goobana daacii irrattis deebinee irratti haasofnayyuu jedhetaniyyuu abdiin qaba asirrattis haasofna yeroo kennu kennitee ibsa kana kennuu keetii fi baay'een si galateeffadha maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa kanaatiin baay'ee ulfaadhu. Galatoomeetis isinis warri karaa isaatis kuqqaa tokko illee qabannillee carraa kana nu kennitanii afaan Oromootiin sagantaan kun banamee dhibdee uummata Oromoo waan baay'ee irratti waa dubbachuudhaaf pirogiraama qabdan qophii qabdan nan jaaladha ulfaadhaa carraa kana waan naa kennitaniifi keessumattuu jagna kana jagna uummata Oromoo keessaa dhalatu kana Itoophiyaa fi bu'aa kan buuse kana Jeneraal Jaagamaa Keelloo waa'ee isaa bakka bakkatti kaaftanii sa'aatii kennitanii fi pirogiraama keessa galchitanii na gaafachuu keessanii baay'een isin galateeffadha rabbi isaanis jennataan haa ciibsu isinis immoo gatii kennitanii fi waan gaafii kanaaf na dhiyeessaniif baay'ee ulfaadhaan isin jaalladha isteeshinii keessa hundumaa. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota qophii dhimma keenya sagantaan keenya har'aa qophiin keenya har'aa asirratti raawwata torban sagantaa biraatiin yookaan immoo ijoo dubbii biraatiin nama walitti deebinutti nu wajjin turuu keessaniif baay'ee galatooma waaqayyo isin wajjin ta'u fayyaa ta'a. Ototu simure mo matu simure amuka goma Olbetu simure mo matu simure amuka goma Kandura wajalata ama wajibina yana mahama Badesa hijamuka manuma Qurani bobesani Gaptira hijamuka manuma Qurani bobesani Ubaru lubatame etonu musobama bodesani Gumago to darobo enyuma ba enyuma galta Gumago to daru enyuma ba enyuma galta Sanyi go to tasani enyuma dara enyuma dalta Agadan agaduma amantu agadara mukajere Agadan agaduma amantu agadara mukajere Olagada laguma amantu alagada kirajere
bultu dubbiin akarqama baasanii mi'a bultu dubbiin akarqama baasanii dubbii nama dhibdii akarqa yoo baasanii garaa nama toluu andarbe yoo kaasanii dubbii nama dhibdii akarqa yoo baasanii garaa nama toluu andarbe yoo kaasanii walii gala malee barii halaangaadhanii walii gala malee barii halaangaadhanii tokkummaa jabeessudha dubbii dhiisanii tokkummaa jabeessudha dubbii dhiisanii odee lama lama koodee ni lama lama odee lama lama koodee ni lama lama ma wajji binaa yaasanii dhala nama ma wajji binaa yaasanii dhala nama abultu dubbii akarqama baasanii mi'a abultu dubbii akarqama baasanii dubbii nama dhibdii akarqa yoo baasanii garaa nama toluu andarbe yoo kaasanii dubbii nama dhibdii akarqa yoo baasanii garaa nama toluu andarbe yoo Adalansa madalansa oh adalansa na ekau oh kota koya korba ko shimarana ne sidau oh dina sa shimana riraga tabata kore barakana ko korba biyo na magata dina sa shimana riraga tabata kore barakana ko korba biyo na magata dina sa ko made mare sagani dina sa ko den kambare du nam nama dina sa adu barra nama bintu dina sa ma wajibina danarama dina sa shimana riraga tabata kore barakana ko korba biyo na magata dina sa shimana riraga tabata kore barakana ko korba biyo na magata Chachabe jita manakan adiga waya Chachabe jita manakan isa male Malko dudubbi barakan adisa waya Malko dudubbi barakan Eye ni sawaya Eye ni sawaya Eye ni sawaya Eye ni sawaya Iga male Chachabe jita manakan adiga waya Chachabe jita manakan isa male Malko dudubbi barakan adisa waya Malko dudubbi